atin beekamtu ati durriyeedha ka ati bakki oltu bakka biraati ka mucaan kun ammoo dheengaddu islaamummaa qabatee nama hunda bira beekame sadarkaa Itoophiyaatti namni hundi beeke sadarkaa Itoophiyaatti namni hundi beeke hunda خلاص eega si caale rabbiin tola rabbiin namaa kennuudha si caale خلاص si caaleetiin jira dhugaadha sirra beekameetiin jira ati waggaa 30 waggaa 50 asirra teesse waggaa 20 waggaa 10 asirra teesse Facebook irraa osoo iyyitu TikTok irraa osoo iyyitu inni si caale tola rabbiiti subhanahu wa ta'ala gaafa inni amantii islaamummaa jabeesseetiin olii gad deemullee isinumatu tuqa isin kana jechuun bari hinaaffaa jechuudha malee waan biraati miti mucaan kun aganuma dhufee akkamitti muslimtoota bira beekame akkamitti nama gurguddaa biratti beekame bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd ربين كينيا سبحانه وتعالى ورا دلقا خيري دلقاتين برغويا كامات ملكا ورب واتايسو ورا حقا دبتيا كرات تقول لي ربي سبحانه وتعالى واتاسسو بقى غويا جمعة اللي جيساني جمعة كيساني اللي مقبولة ربي سني أقول عندما كيسانو واني عند بچو برباده واي عبدي رقاساتي والقباتيتي عبدي رقاساتا abdi raggasaadha irratti durriyyeen garagaraadhaatii fi akkasuma warri peenteellee yeroo irratti duula banuu barbaadanii arguu jirra miidiyaa kanarraa jechuudha. Jalqaba irratti dhugaadha wanni kuni sirrii miti kan jedhe viidiyoo wayii waraabee ture abdi raggaasaadha. Viidiyoo waraabisan keessatti dogongorri inuma mul'ata wanni sun dogongora akka ta'ellee itti himne erga sani ammoo gabbaa'eetii dhiifama jedhe ergani dhiifama jedheen booda ammoo durriyyeen islaamaadha kaate. maqaa islaamummaa himatanii laakiin ammoo muslima irratti duulan jechuudha. Gaafa islaamummaan tuqamu bakka jarri buuteen argan qe'een jarraadha ajandaan biraa ajandaan jarri naannessitu waan gandaa waan yartuu waan xixiqqoo naannessan. Gaafa ammoo muslima keessa nam tokko dogongore ammoo gabbaatee ittiin pheenxee of jaalachiisu yookaan kiristaana of jaalachiisuudhaaf jecha akka nama amantiidhaaf quuqameedhaa godhachuudhaaf gadi bahan. Kun sirriidhaa miti. Abdiin dogongoree jira dhiifama gaafatee jira erga inni dhiifama gaafateen booda wanni hafee jira wanni hafee hin jiru wanni takkallee hafee hin jiru jechuudha. Wanni hafee tokkollee hin jiru. Erga inni dhiifama gaafateen booda akkana godhi akkas godhi arrabsa maal godhan kunniin wama biraattu keessa jira malee waan abdiidhaatiin wal qabatuudhaa miti. Tamaam waan abdiidhaan wal qabatuudhaa miti. Wama biraattu qalbii isaanii keessa jira malee. Tayyib erga islaamummaadhaaf dubbachuun erga amantiin islaamummaa kun isin quuqee yookaan amantiin nama biraadha isin quuqe amantiin keessa maa isin hin quuqin. Dheengadda kana gurbaan gujii keessa godina gujiiti aanaa malkaadhaa gad baheetiin quraanni falfalaadhaa gaafa jiru maaf hin dubbatin? Maaf hin dubbatin ammaxxanseen turre? Asirra hin duutani gaafsan hin dhumattani gaafsan qalbii eessa dhaytan gaafsan eessa dhaytan? Gaafa quraanni kun falfalaadhaa falfala nabi Muhammad falfala fidee jedhee gaafa dubbatu eessa dhaytan isin? Arra ammoo eessaa gad yaatanii abdiin akkana godhee jettan mucaa reefu islaamatti dhufe inni hojjedha jedhee osoo deemutti jiru namni hojjetu kamuu ni dogongoraati osoo hojjetu yoo akka tasaadha dogongoreetiin jedhe ati ammoo uzrii isaa kaa'uu si barbaachisa ammoo ati irratti duulu si barbaachisa. Dheengadda eessa turte Tayyib nama amantii islaamummaadhaa kan mee dura amantii kan keetiif yoo ka yaaddoftu taate amantii islaamummaadhaa kana dubbachuudhaaf erga si godhe eessa turte dheengadda gaafa gujii keessatti gurbaan gabbaheetiin islaamummaa arrabsu. Gabbaheetiin gaafa islaamummaa arrabsu ijoolleen amma abdii irratti duulaa jirtan kan eessa jirtan gaafa san eessa jirtan gaafa duraa gaafa masrat taayyeedhaa ka jedhaniin raajii jirri jettuun kun gabbaheetiin islaamummaa arrabsu uffata gaddaa jedhuun uffata nama muslimtoota pheenxee ufumaa isaaniitti pheenxee tuffisanii achi fidanii kaan ergasanii uffata gaddaadha gaafa jedhu eessa jirtan isin eessa jirtan kaleessa kana gurbaan makoo billiidhaamo maal jedhu suni gabbaheetiin arrabsaan turre gurbaan urgeessaa tuujoo jedhamu sun gabbaheetiin islaamummaa arrabsaatiin hin turre miidiyaa kanarraa dhabamtanii moo isin wanni isin barbaaddanii keessi keessan qullaa ta'ee jennaan wanni isin barbaaddanii haa namni isin faarsuuf namummaa qabdan namni isin haa jedhuuf yookaan pheenxeen akka tasaadha isin haa faarsituuf akkana godhattan moo isin pheenxeen goota keenya isin haa jettuuf akkana godhatta yoo taate ati gaafuma pheenxeedhaan faarfamte gaafuma nama amantaa biraatiin faarfamte amantiin kan kee gadalii lixee beekii gaafa sana. Wallahi gadalii lixaatiin deemaa jirta jechuu gaafa sana. Dheengadda bar gaafa wannaadhaa kana subhaanallah rabbiin kaatimaa kennan waa tolchuuti gaafa dheengaddaa qaallichi amma du'e kun du'e kana qeesiin dhayxee irratti qaddaste. Kaatimaa kenna rabbiin waa tolchuu malee namni gara biraa deemaa jira jechuu agarsiisa kun. Namni waan gaariitti fudhata laa. Gaafa ati nama biraatiin faarfamuudha jaalatte
سيقالتي جرى نما براتين فارفم أمنتي كان كيتين ألا وام أمنمني أمنتي كان كوردو في سر جبه جرى أمنتي براتين قاف فارفم جالكاب ده قافسان كليسين وجرتها جتشول يو أبدي رجع سارة دوغونغوري سيتو اتمامو سيتو سرسو دندامو إيفا من قافتين وسجنين أتوان توكو والله تيسي سراكاسون دنيسو وقوما ستي مان تيسي سراكاسون دنيسو سيتو اتمامو طيب يو اتمو برباد أكا كانت اتم تاسا نندو غونغوري واتجيت فكينيا فاما كاليسا أبدي رجع سارة دوغونغوري كجيت نوماتو جنين وان سن سرين غوني جنين إرغسين أمو رفيتين إيفا ما جدي قافت أتمو سوسيتاتي تي فيسبوك را تيسي إيفا ما قافتشو دنديسا تيسي سيو راكاسون دنديسو مالي في إسلام ما كيسان كان ما قد باتني ما في إنقابن نساس بريتشتاني ما في إنقابن مالي فكا أكا تيسيسا بكا هند إجاتشو بربادن مالي فناو مسلمة رت دولدن مالي فقافا إسلام من توقع مسلمين قوقمني قافا إسلام من توقع من قوقمتن قافا مو كريستان من قوقع مالتو سنكيسا بل جد مو قلبي كانت غرا وانا غرا كفري كانت سندبلا مو قلبي كانت غرا وانا كان غرا كفري كانت سندبه جنان قلبين كيسان كون سنسوچو دلال مالف قاف إسلام من تقام إرد الدبي أمي ميديا كان رت نمني إسلام ما رفسو ما في ست النجامي ما في الرندبتين الرب دي رجاس على وني برا وني قرنجرو نما تكوجيني أتي يسوع يراني وجين هذا وني كون سر رامي تلوغادا نتيلة وان ديك جرّه إساسا مو سر رامي تي جنّيني جنّان سامبوداني قبّيتين دي فما قافتي جر قدي فما قافتي أمو وني برا رجرتي wanni biraadha jirtiisa wanni biraa wanni tokkolleen hin jiru wanni hafte hin jiru osoo dhiifama gaafatuu isaadha barbaadu baanne dhiifama gaafatiin jennaan osoo barbaanne jechuudha wallahi dhiifama gaafatiin jennaan gaafa sanillee wanni tokko wanni jijjiiramu tokko hin jiru laakiin nuti akka muslimaatitti seera qabna islaamummaan kabaja qabdi tamam islaamummaan kabaja qabdi islaamummaa kana seera waan qabnuuf jecha wanni kun sirrii miti jenneen dhiifama gabbee gaafate viidiyoochi kaase erga kaaseen booda ammoo asii dhukkee kaaftaati wanni ati gootuuf koomentii fi laayikii ma barbaadu malee wanni biraadha jirtiisa erga saniin booda wanni haasawaan jirti maali wanni irratti duultaniif maali isin godhe maali isin godhe asiin dura gaafa inni asitti kallachetti waan gurraacha tokko dibateetiin deemu itti duulaa turtani bakka abdiin kun akkasuma salaatee akkanuma ta'e jettan baga godhe wallaalee illeen goone inni illeen tamam wallaalee illeen goone baga godhe tamam isinitti baga maaliif jennaan خلاص amantii biraa namaa tuquun sirriidhaa miti gaafa inni amantii islaamummaa jabeesseetiin olii gad deemullee isinumatu tuqa isin kana jechuun bari hinaaffaa jechuudha malee waan biraati miti mucaan kun akkanuma dhufee akkamitti muslimtoota bira beekame akkamitti nama gurguddaa biratti beekame ati hin beekamtu ati durriyyeedha ka ati bakki oltu bakka biraati ka mucaan kun ammoo dheengaddu islaamummaa qabatee nama hunda bira beekame sadarkaa Itoophiyaatti namni hundi beeke tamam ajenda dabdammoo isin kama hagana gabbuutaniiti wantoota kana naannessitan bakka hunda khalaas eega si caale rabbiin tola rabbiin namaa kennuudha si caale khalaas si caaleetiin jira dhugaadha sirra beekameetiin jira ati waggaa 30 waggaa 50 sirra teesse waggaa 20 waggaa 10 sirra teesse Facebook الرأسو إيتو تيكتوك الرأسو ما إيتو إني سيجالي تولى ربي سبحانه وتعالى تولى ربي خلاص مسلمتو توندا بربي كم بيكم بو أبو سجرة بو أبو سجرة جرجرة كبا جرجرة كبا نمني حجتنا مو جرجرة أرومون وجودو بتو جرجرة في جباتنا ما قال شاجد كسيبر أرومون وجودو بتو جرجرة في جباتنا ما قال شاجد دروم جرجرة كبا جرجرة كبا جرجر سنامو نتو سرسا في مالي سيميتي تمام سيميتي وان الرقب دوان تقلن قبض يو كريستانا تاده كسسو برباد كوتو كسسي كريستانا جد إتي كوتو كسسي يلا كسسي يو أمو مسلمة تاتي مسلمين واسرسو لا والسرسو لا أفدي ممالي ميديا رتباتني نمو تقررتي مجا ريفو اسلام ما قبتر رتي عملي سادا ودافجت دولون kuni ani wanna natti fakkaatu ani nama dhugaadhaaf deemu natti fakkaatu kun takka hinaaffaa qalbii keessa sin guute akkamitti mucaan kun reefu islaamummaa qabatee namoota gurguddaa bira beekame sadarkaa majlisaatti sadarkaa ulamaa gurguddaatti sadarkaa biyyaatti beekame dhugaadha kun tola rabbiin namatti oolu tola rabbiin subhaanahu wa ta'ala namatti oolu
Osoo ati teessu ati amma nam tokko sin beeku namnummaan tokko lafarratti namni si beeku hin jiru. Osoo si argee namni gurguddaan footoo si wajjin hin kaa'umu si baqatee si biraa deema. Si akkana jirtu eegasanii mucaan kun lafaa ka'eetiin islaamummaa qabatee haganatti beekame sababa kanaaf jecha yoo itti naafte malee wanni biraadhaan jirtu takka tana. Lammaffaa takka wallaala keetiif. Situ wallaalaadhaaf namni beekaan ammoo silaa waan kan mucaan kun yoo dogongoreyyuu suuta jedhaniitiin abdii keenya wanni kun dogongora wanni kun sirrii miti jedhanii wal sirreessan. Nuti musliimaa bara. Osoo inni dhiifama gaafachuu barbaadeyyuu osoo inni dhiifama gaafachuu hin barbaanneyyuu ta'eeti nutu keessaan naqeeti wanni kun sirriidhaa miti jedhan. Kan ammoo gooneetiin jirra alhamdulillah rabbil alamin. Gooneetiin jirra isa kana. Kanarra dabartee ammoo ati muslima ta'a mucaa musliimummaa reefuu qabatee irratti duulu jechuun kuni qalbii kan keedha dhibee qabaachuu malee ani wannaa natti hin fakkaatu nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu. Wallahi nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu. Ati yoo takka hinaaffasi keessa jira takka ammoo wallaalatu sitti jira. Malee namni waa beeku akkana hin godhatu yaa joo. Namni beeku muslima ta'aatiin xayyib mucaan kun keenya dogongore eenyutu itti hima nutu itti hima. Sirrii miti waan kana abdii keenya. Waan biraadha hojjedhuuti itti fufii laakiin bakka tana sirrii miti ka jedhu nuyi. Tan ammoo jenneeni jira. Tana bira dabartanii ammoo irratti duula banuun abdiin akkanaadha maalii ta'ee jira akkanatti jarjare birriidhaaf jecha eenyu siin jedhe mucaan hojii qaba durallee. Osoo islaamummatti hin dhufiniin durayyuu mucaan hojii qaba. Islaamummatti osoo hin dhufin durayyuu hojii qaba. Ammallee hojii masaniin jiraachuu jira. Durallee jalqaballee qarshii inuma qaba. Ammallee qarshii masaniin jiraachuu jira. Islaamummaa keessatti dhufeef jecha birriin guurameef kennameef tokkollee hin jiru. Tamaam? Islaamummaa dhufee jedhamee namni birrii kenneef wayiitu illee hin jiru. Mucaan durallee hojjetaadha hojjetatee bula. Waan haga danda'eetiin hojjetateetiin bula. Ammallee hojii san jabeeffateeti hojjetatee bulu jira malee waan biraatii miti. Hojiin inni ammoo dabalataan hojjetu waan da'waa irratti kan hojjetu ammoo inni kuni ufii isaatii waan ka'umsa isaatii nu hojjedha jedhee ka'e malee akka keessan kan osoo miidiyaa irratti taa'ee nama arrabsaa olee inuma danda'a. Laakiin ammoo erga islaamummatti dhufee islaamummaa keessatti ambaasaaddara ta'uu qaba jedheetiin hojjechuu jira. Akkan hojjechuuti jira. Erga hojjechuu jiraate namni hojjetu ni gufata waan sirrii hojjeta tamaam waan sirrii hojjeta ni gufata. Gaafa inni gufatu lafaa ol kaasaa gaafa inni sirrii hojjete jajjabeessaa akkasitti deemna malee akka isin hojjettan kanatti miti yaa jamaa. Akka isin hojjettan kanatti miti. Yoo ammoo seeratti dhiyeessuudhaan gaafii pheenxeetiif deebi'an kennuuf. Pheenxeen wanni jedhanii abdii raggaasaadha seeratti nu dhiyeessaa jedhan. Abdii raggaasaa seeratti dhiyeessuudhaan dura masrattaayyeedha seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Abdii raggaasaadha seeratti dhiyeessuudhaan dura masrattaayyeedha ka arraba qajeelaa charchii ofii keessa dhaabbateetiin dubbate san seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Masrattaayyee raajii kan isin jettan san kana qabtee jiru san. Uffata muslimaati bar uffata gaddaa jedhee kan arrabse kan uffata gaddaa kan ofirraa baasee dheeni bar. Akkasii bar. Uffata gaddaa kan ofirraa baasii jedhee kan dubbate bar masrattaayyeeti. Maal inni maal seeraa oli moo maaf seeratti inni dhiyeessine xayyee? Dura masrattaayyeetu balleesseeti dhaqaati masrattaayyee mana hidhaa seensisaa kaati erga sanii kottaati abdii nu gaafadhaa. Isinitti kennina gaafsa. Masrattaayyeedhaa osoo ammoo seeratti hin dhiyaatin abdii dhiisiiti ati namni biraatu sasuma taate daa'imni xiqqaayyuu isinitti hin kenninu abadan. Abdiin waa beekaatiif iyyuu dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafateemi. Masrattaayyee dhiifama sanuun gaafanne bar. Hagammaa waldaa keessa taa'eetiin bokkisu jira. Hagammaa waldaa keessa taa'ee bokkisu jira. Nama guddaa ta'eetiin islaamummaa arrabsee bar waldaa keessa dhaabate. Islaamummaa arrabse. Eega islaamummaa arrabseetiin jedhe seeratti dhiyaachuu qaba. Dhiifama iyyuu gaafate dhiifama osoo gaafate xiqqoo siidhaa wayyaadha jennee bira dabarra. Dhiifama iyyuu gaafanne see islaamummaa arrabse. Eengadda gurbaan tokko gabbayee anuyyuu maxxanseetiin ture. Gurbaan tokko gabbayeetiin islaamummaa arrabseetiin ture. Quraanni kun wannaadha jedhee falfala jedhe. Falfala jedhe. Quraana kana arrabseetiin ture. Mucaa sana ammoo ijoollee achi jirtutu isin waan takka hin dubbanne ijoollee achi jirtutu jala bu'eeti mucaa san seeratti dhiyeesse malee. Asin dura kaffeyaaloon suni gaafa islaamummaa arrabsu amma hidhaa baay'eetiin jiraa miti isa maal godhe mee akkanumatti jiru.
urgeessa tuujoo mucaan jedha makoo bilii ka jedha mucaa amma ganama kana maxxanse tokko islaamummaa arrabsaatiin oolu maaf kanarra hin dubbatina duriyyaa kanarra tamaam maaf hin dubbatina ijoollee kana duriyyaa kanarra maal abdii raggaasaadha maal isin godhu in ariifate baga ariifate ni hujjete baga hujjete tamaam amantii namaa tuqe takka amantii namaadhaa hin tuqne dogongorri takkattiin isarraa argamte isii tana ammoo dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafatee jira taani itti fufaa jechuudha. Wanni ni balleessa akka illee jiru amantii islaamummaa lallabe. Amantii islaamummaadha haa lallabu haa beeksisu tama haa baratulleedha haa beeksisulleedha ka barumsaa isin hin galchu ka maalillee isin hin galchu wanni tokko wanni isin ilaallatu tokko illee hin jiru. Wanni isin ilaallatu hin jiru. Yoo akka muslimaatitti hin deemna jettan ammoo abdii raggaasaadhaa nama isin jala dubbachuu diduudhaa miti nama isin irraa fagoodhaati miti itti bilbilaati akka rakkana jedhaati dubbii sirreessaati sirreessinee jira jedhaa deema akka nama sirna qabuutti sirreessaati deema akka sanitti malee ummata kuffaaraa wajjin gabbaatanii abdii raggaasaadhaa akkana ta'e akkas ta'e yoo ka jettan taate gaafa san isintuu ufii keessanii rakkoon isinii jirtii isiniin jechuudhaaf tamaam وفي كيساني ركون إسني جرتي جتشولاف ربي سبحانه وتعالى هند كينيا ربي سبحانه وتعالى وهاكا جيلشو ورا كراها كارت تجارات ربي نها تايسو أكس أكا مو بين تراتي ونندامو أكا وليغالاتي ونندامو أكا مسلماتي نتي كران ديمو كم نكرا إفقالا أمنتي سلام على اللبو كمنا كيساتو ميدياراتو في الجنود أن ديمو برباتي ساروان السرين أكا كريستاناتي بالغي وأربسيتو كامنتي أربسيتو إيسا كيسا بايتي نتمامي أدرا كيسا بالغين أمنتي أربسيتو كيرو هندا أمنتي رتي أفانو في داكتو إيسا كيسا تربايتي مسلمة كيسا بايتي نما مسلمة وأربسا مسلمة كيسا بايتي نتما مسلم يسوس جتشات إنما أربسات أولى واقع كريستاني واقع سات أولى يوجد تبن نما جرابر nama jedheetiin beeksise malee muslimni amma innumaallee wagguu dubbatu nama jedheetiin beeksise malee waan biraatii miti. Eessa keessa baay'atti ijoollee muslimatu baay'ee arrabsa nama. Muslimaa miti barkan arrabsu. Kan durriyyeen hundi gabbaatee irratti afaan haqattu islaamummaadha. Tokko lamaa miti kun yeroo hundumaayi. Muhammad jettee maqaa nabiyyi kabajamaadhaa ol fuuteetiin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad maqaa nabi Muhammad alayhi salatu wasalam fuuteetiin ka gadi buuftu eenyudha ijoollee kiristaanaati baay'inaan. TikTok irra dhaqaati ilaala akkaataa jirri itti arrabsan. Facebook irratti kootaati ilaala akkaataa isaan itti arrabsan akkaataa islaamummaa itti arrabsan. Kun yeroo takka lama miti yeroo hunduma. Tama yeroo hunduma kun. Kanayyuu osoo hin dubbanne ati dhuftee abdii raggaasaa akkana godhee hojjette ati dhibeetu si keessa jira malee nama dhugaadhaaf deemuun fakkaatu. Dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala. Yoo dhaabbanne of hin ilaallu jettan ammoo isinilleen deema nutilleen ni deemna jechuudha. Isinilleen deema nutilleen ni deemna. Dhaabbadhaati of ilaala. Maal hojjechuu jirra jedha. Maal hojjechuu jirra jedha. Ati seenaan kan keedhaa kan hin beekamne kaaga mucaan kun dalagin dalagin. Maal dalagdeerta ati islaamummaa keessatti? Maal dalagdee ati? Mee wannummaa ati dalagde islaamummaa keessatti yoo sagaagalte malee seenaan kan kee sagaagalummaadhaan seenaan kan keedhaa yookaan hannaanfaa seenaan kan kee durriyyummaadha yoo si himame malee maal hojjette? Maal hojjette mee naaf himi? Maal hojjettee jennaan abdii raggaasaadhaaf dhaabbata? Seenaan kan keedhaa islaamummaa keessatti maal jedhee si barreeffamee jira? Nama salaatu jedhamee si barreeffamee jira? Nama soomu jedhamee barreeffamee jira? Nama zakaa baasu jedhamee si barreeffamee jira seenaan kan kee? Nama saffii awwalaa jiraatu jedhamee si barreeffamee jira maqaan kan kee? Seenaan kan kee dhabar fokkataa yoo taate malee waan gaarii kasirraa takkaa dhageenyeetiin hin beekne mucaa reefuu islaamummaatti dhufe ka hagatu haga danda'ame tokkoon ummataaf dhaabbatu haga danda'ame tokkoon islaamummaaf dubbatu irratti duula banuu jechuun kun salphina. Dhaabbadhuuf ilaali. Dhaabbadhuuf ilaali. Wantoota akkanaa kana keessan sesseene. Bakka biraatti allaaggaxaa deemaati. Bakka amantiitti bakka wantoota akkanaa osoo hin taane bakka biraatti deemaati allaaggaxaa takka isin tuqneen beeknu isinillee tuquun barbaannu. Sababni isaadhaa nutii fi isin waan garagara.
achitti isin bakka biraatti taphadha bakka biraatti taphadha bakka biraatti taphadha tamaam bakka kanatti ammoo dhuftanii bakka kanatti taphachuudhaaf hin yaalina bakki kun bakka itti taphatanii miti hin taphatina bakka kanatti bakka amantaa kanatti hin taphatina bakka namoota islaamatti dhufanitti hin taphatina yoo gorsuu barbaadan keessan dhaqaa gorsa yoo ammoo hin gorsinu jettan afaan keessan adabadhaatuuf irra ta'a tanumoon isinin jedhu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh